والله لازم وانا لكن يعني ساقين قبو فدو دلان تني شمرن كنيا خارج فيتن دابول سمولي سافيتن نما عرب سافيتن متى ada سنجا itigaafata ma hadabbaan geessu singaafanne nam tokko singaafachuu hin danda'u miidiyaa irratti immoo dhalaa keenya tokko kan nama nu tuffatee jechuudha nu miidiyaa fayyadamnu tiktok hin qabnu foloo kuma dhibbaa na bar dhageeffadhu Borusaalama foloo akka isin qabne qabna Borusaalama hay nu foloo deenya bar jinni la saati aganaati la jinni saati godilal jinni saati aganaati waamicha saati kana booda lollin baay'ee saati beeksisi jinni dhageettalan saati aganaati waamicha saati kana booda lollin dhufaadha raqama maammee qabdan itti dawwala sababa keetiin miskiniin dhumatin jin wallahi billahi shumoo godha udu duratti magarsa ammoo akka dhageeffadhu wannan ni daamadu koy magarsa dhageeffadhu maammeen faawwanni gara biraa mucattii tana haadhiifama gaafattu jedhanii arrabsaniimi ammoo nuti akka agarteeti diingaree doktolooviitti warra 99tti mucattiin tun badhaafamuu qabdi istaayilii siin ittiin oddeedu wallaahi dhuga naaman idaa nuti ammoo ajaa'ibaa kan hojjanna mucattiin abadan haa mul'attu yufee masa goona nuutaat galgala baruuti halas taatee jirti jinni dhageeffadhu deemeera fi dhagee magabaabdu khiyyaan dhageeffadhu khiyyaan bashoosa haa coratu malee miyyoo teenyaan foloon shaqqilatu dhufee galgala boruu sa'aa lamatti dhiifaman gaafatu taanaan karaa jinni bannee jira duraanii jinni nu harkaan lafa qabee taa'uun jira halas maasalaama yalla masalama ayya galatoma borumana isaatti dhaisiisa dhiifama gaafachisiisa wanni kun akka hin ballan fiddanii miskiina itti dhiibsisaa turtan ofii dhayxanii intalaan argeetu hitan maammeen mataan jilbiifatee dhalaan argeesiniif balleesse dhiifama jedhee dhiifama gaafatiin sababeen nuti maammeen eessaa akka ba'e ganda kam keessaa akka dhalate nullee gaafsan gadi baanee nurraa miskiin eessatti tumama yoo jenne nullee gadi baanee mormachuu dandeenya baalee keessaa namni tokko tumamu hin jiru arsii lixaa waa takka tumanna jara na ila kun dhuguma riyaadoo waa takka bichaa tuman ofii wal arrabsinaa diidaa gada baalee jennee wal arrabsina malee ganda namaa akka wuduu'atti eegan anumaa takkaa ganda namaatti namni nama arrabsu anumaa baaleen keessa anumaa ganda namaa hangana takka itti kalaa agarte sodaa miti sababa kiyyaan miskiini maa du'aa miti sababa kiyyaan miskiini maa rakkataa miti ganda namaa namni maal barbaada teennaa obboleessoo gastii namaarra deemtee harree salaa jechaan jirtu asirratti gartee muxxee agarsiifataa jirtu wannummaan ganda namaa nama galchedhii Koi namni jechuun koi sana miti obboleettiin tiyya waan feete dalayde osoo ana hayyaman gaafatin ana dhiifaman gaafatin ganda biraa dhayte dhiifama jetti sammuun keessan kun akkamii yaada koi manni barumsaan jiru abaa ofii mootummaa diigee mana barumsaa ganda keessanii jarana baaleen haga feetan arrabsaa namni isin tuqun jiru jarana gadabiin arrabsaa diidaan arrabsaa dhalaa baalee akka barbaadan ajandaa godhadhaa fidaati namni irraa dubbatu hin jiru kutaa namaa irraa fagaadhaa oromummaan hin jiru oromummaa hudduu darbanii oromummaan meetu osoo oromummaan jiraatee dheengadda walloon nama dila san nurraa ajjeefti jarana maammeen mucaan dhiigaa maammee yoo dhiin hin jiraatin mana isaa namni 30 namni 100 dhaqu gaafa kutaana mucaan yoo kutaana maa tuqe malee vaalarii mana isaan baju mucaan vaalarii manaa barbaada miskiina deebuu barbaada karaa gabaabaa warri si koomandoolle doktor Loofi ganda namaa tuqe ani hin tuyne namni baale hin tuyne ijoolleen arsii hin tuyne namni dhamma kana fide maammeedha ijoolleen takka harargeen bogganama gabbaatee miskiina huduurarra rashannaan itti gaafatamaan mataa maammeeti kana booda ajandaa kanarraa dhimma hin qabu abbaan fidhellee wal cafaqe ittiin seenuwan xumure akkasii beekta kalaas nagarra bula mucattiin akka daansiititti nama isii adannaquuyyuu osoo qabataa qabuuf duuba qabataa wanda namaa tuqanii dhiigaan taphachuun ammoo hin barbaachisu an akka kiyyatti garuu namni keenya wayii tuqame taanaan abbaa waan san fidee ajandaa godhate hattan abbaa achi keessa jiru san takka takkaan irratti walirratti dalayna wallaahi billaahi gaafa ijoolleen akkasitti duute san namni asirraa ajandaa oofaa oole suni tokkochi ka gabbu'ee ijoollee caccabde ijoollee duute nam tokkochi ka gargaare hin jiru itti gaafatamummaa namni fudhatu warra gastii bane achi keessa seenee akkas irratti dubbataa ture ijoollee teenna carraa kennina eenyu abshaalaa itti fuufi wanni kun dogongora moo dogongoraa miti ijoolleen teenname
Dr. Loobi jirtu akka naa keessanii marri keessanuu wanti irra ta'e kuni dhibbaan dhibbatti dogongora. Maaliif gaafa baalagee ganda namaatitti quba qabdu tanteessa Dubaay akkasitti ragadaa turte sani eenyu abbaa iseetiin namni gadi ba'ee Oromoo dhiifama gaafadhu namni jedheen jira Harargee keessaa agartanii miidiyaa kanarra waliin jira balaa barbaada ganda namaatirraa taa'uu yoo hin dandeenye Polesso boru Harargeen gadi baatee miskiina waa takka goote taananiin maqaa isaati rakkoon qabu qe'ee wal beeyna. Harargee isin nuntu inni baalagee kenna isin tuqe jabaadha. Dhibbaan dhibbatti dogongora guddaa. Ijoolleen teennallee dhagayaa kun. Wallaahi kunoo abshaala jinniin halkanii na dawwalee kunoo amma reefii tana. Dr. Loobii naan jedhe. Mucaa fuula daaraa san wallaahi natu irraa buusisiise. Mucaan sun wayii baale ta'e arsiidha. Maqama arsoomaa kana dadhabbii jinnii rabbii jedhii mucaa kana baattee hin deeminiiti jinnii irraa buusi. Wal jaalannaa wal kabajnaa irraa buusii jedhe mucaa kana baattee yoo deemte nullee arsooma hin qabnaa walitti qabaa maqaan nun dhiisu gartee irraa buusi jedhe wallahi jinnii mucaa san irraa buusiise namni mucaa san suuraa irraa buusise jinnii kadhatee ana mataa kiyya kunoo jinnii waa mana kijibsiisa nadda wale reefi Dr. Loobii Ziyaadiin illee kunoo jira siigale nadda walee Dr. Loobii nuti isinirraa fagaanne jaalalaan jiraataa jirra maaliif intana kenna akkay godhan ummanni kun ammallee dhiiga kale deebuu barbaada gurbaan kun ammallee dhiiga barbaada maa akkana godhannaan jedhe hagasiin an dhufee asitti gassiiban miseenjara nadda walee anaaraf wallaahi ladhi mucaa turii dhiifama isin haa gaafatu siigalee yookaan ammoo dogongora isaa haa godhu anatu ijoollee teenya gaafataa turii jedheeni asitti yaame kun jarana intalli ambaa waan feete yoo taate maaltu nu galche yoo suusi arrabaa qabaatu Ilam abshaala na ciirree futana mana soora abshaalaa jirtaami. Waan na goote jechuudha dhageeffadha dhugaa walitti himne sochoon gurbaa aadata nyaatee balaaxaa akka saarukatti cabse kana quxuriirran kaayina maammee ooroo ka jedhu kana furmaanni isarratti raawwatamu amma tan wal dhooyne dhufe beektaa lolallee hin danda'u kiyyaan dhayallee hin danda'u gannama darban guruppii qabdii moodeetara qabdii gannama buufti akka hoo isaa tawaggaa 900 duute ol baasa biyan silaa sigalee amma tan abshaala jira aanaa dhayyitiitti hammeesse ganna buusan onna deebisan ganna buusan ujoolleen Harargee dhageeffadha isinitti hima ujoollee ta'e Oromoo sanii lallabiin bakka jaarsummaa nu kennattee jirti boruutti gaafante. Boleessa kiyya kanallee fudhadhu ani kijiba kana ira waan ati haasoftu kana lallabaa turre. Harargeen Arsii fi Baaleen addaan si beeku hin jiru kanallee fudhadhu waan kijiba hin fudhadhu kanallee. Harargeen Arsii fi Baalee jedhee addaan si baasu hin jiru gaafa lolli ka'ee muka hudduu walii oofe maruu kuni waan furmaata hin qabne bursuusa. Indagawan. Osuma guutuma kama baaleetu niiftee kama arsiitu gaafatumte eenyutu maarti numatu maarti. Harargeen gadi baatee waan jenne ganda namaa gadi ba'ee dhiifama gaafatu. inshallah gaafii tokko waan sanatti si gaafannaa. Kana abshaala ila injinar dhageeffadhu qooyaa mee isin maltu injinar qooyaa namni dubbii harkaa qabu abshaalaadha qooyaa jedhan. Abshaala maammee walii dhiyaattan amma nuti hinaaffaadha nuun jedha obboleessa kiyya dhiiga namaa ka jiguun barbaanu sodaa miti dhaqiitii ganda namaa dhiifama jedhiini miskiinni sababa isaatiin akka ummanni kuni borgadii bahee waa hin balleessin kabajaan dhufanii nutti himatan kabajaan nullee si dabarsine maammee nama yoo nu dhaynee gaafanne hinaaffaadha jedha kabajaan si dabarsine dhaqiitii waan goote godhe yoo ka dhaga'u taate gadi bahee ganda namaa dhiifama haa gaafatu wallahi dogongora dhibbaan dhibbatti wanni akkasii suni dogongora waan taateef deda wanni goonu hin jiru baadhagee kenna ganda namaa dhaqee tuqe waan taateef. Kanuma maaliif amma yoo dhaynee gaafanne waan biraatti fakkaata. Dhageeffadhu doktora qoy abshaala akkuma amma doktorri siin jedhe kana zamoona kana ajandaan dhaabateetiin ture. Gaafa dheengadda maamaggastii irratti ijoollee walloo tuquu barbaade ziyaaddu ka daqiiqaa takkatti dhaabatee waan san dhaamsan Dr. Loobii fa'aa warra dhiifama gaafaterraayi. An gadi bahee qoy gadi bahee qoy gaafsan ana waan san dubbate sodaadha gadi bahee dhiifama gaafanne jarana. Eega dubbiin tanaan dhufte Dr. Loobii. Dhugama amma maammeen galgala kana ajandaa ufii kaasee akka ajandaan kun hin babal'anne yoo ka jedhu taate boru ganama sa'aatii itti qabametti gabbahee dhiifama haa gaafatu san tahuu baannaaniin lola keessatti Arsii fi Baalee wanni jedhamu hin jiru. Ijoolleen Harargee dhugaa qabdi. Nuti warri dhugaan galteef osoma tumamaa jiru dhugaa Harargee galchina. Shamarran Harargee sa'aatii kanarraa gabbayaatiin hin falmadhaa. Waa takka wanni isin balleessitan hin jiru.
nutu isin tuqe bakka walumaa gal alusala leensaan faayi keessirti. Let's go. Illa Ramji keenya nu waa jenna kanaaf yaaditti nu akka Arsiititti hin jennu nuti Oromoodha akkasumas immoo akka miseensa 99tti maraataan dubartii Oromoo kana keessa eessa jira yoo inni Oromoo waliin maraachuu miti. Maraattota Hindii fi Baangaaliin irratti wal fixxee wal arrabsitee maqaa kutaa waamaa kalee deengaddeessa parsantii 100 keessa ijoollee ta'e ijoollee Arsiiti. Shamarran amma akkana jedhe jetti beektaa hudduun jaraa akka bobeettutti maasitti fakkaate yakkamtoota saboontu mucattiin Dubaay keessaa summaan walitti mee ilaali viidiyoo isii jala deema ilaala. Hudduun galabbatamee akka waan saaruka Iraan irraa darbanii takkaa Oromoo miti ijoolleen Baalee kuni maal hin jenne. Amma balaa barbaadanii deebisanii miti. Miskiinni Arsii yoo sibiila isanii hudduutti nu darban jetta malee gurbaa dhiifama gaafachiisa. Nuti mootu ammallee omasitti dubbanna borumana jinniititti dhufne jilbiiffatee dhiifama gaafachuu. Eenyuun gaafata? Dubartii Harargee yaa Dooktor Leensaa yaa Qashtiiteen hin salphanne. Dubartii katuu isin mootu waan nu gahin keessa galle. Nuti mootu bara mara yakkamtoota kaansariidha, farra nageennati, tuyaana, baalqedha, farra aramaa nutti biisuun dhiifama gaafachuudha. Hin kolfi. Hin kolfi. Gaafa carraa argatte nutti hojjetiin yoolutiin. Injinar ila waan goonu jaran injinar amma kakeenyaa dhiisa anama wallaahi ladii murabbal kaaba jarana ana jandaafiin rabbiin rahmaanatti arga jinniin dawwaliin akkasii mana ban. Mucattiin obboleettiin mucattiillee jirti kuno takkatti. Doktor Lok asirratti gaafiin qaba beektaa? Daansiin tuni wayin isinii mama. Daansiin tun akka Harargeetti aadaadhaa gisee namni wal fuudhee. Shamarree Harargee dhiiraa fi dhalaan akkuma amma miciyyoon tun taphattee taphatanii kuni badii miti. Aadaa teenya tun taphni isaaniiti ni beekta. Miciyyoon tun amma taphni dhugaa rabbii anuu miira keessa na galche taphni miciyyoo tanaa taayitii gurraattii jalaa qabdi huccuu tana jala. Ammoo isaan qulloo jirtii jaan qulloo an jirtu taayitii gurraattii jalaa qabdi isa achirraa naafee osuma qullaa jiraattee leedha. Aboo rabbi sodaadhaa miskiina walitti hin deebisanaa jara keenya akkamiin beektan ijoolleen tun amma baatuma takka lama wanni nuti isin irraa fuudhu fudhannee namni gisee asirratti dhufee wal cafaqu wallaahi onneen teenya nu dhaabbatte jechuudha. Saniifuu Harargeen hanjamaan beektu waanuma amma isin asirratti qoosaa jettan kana lafarratti gabbuusan manni kun amma waanuma amma asitti jaan kanaatu isaanii dhugaadha wallaahi. Sijjeefna jennaan amma tana dura sijjeefna jaanii na barbaadaa turan hila irratti na barbaadaa jira. Uummanni kun hanjamaan beekanii. Doktora maal hanjamaan beeknu maal nama ajjeesan? Maal nama ajjeesan dhugaa nu ajjeesan? Amma akkasitti maammee gabbaadha maammeedhaan akkamiin beektani wallaahi miskiina walitti hin buusinii dhaabbatu gaani dhalaan Harargeedha akka barbaadde taatu nuti ofirratti dhiibnee jirra wallaahi nuti itti dhiibnee itti fufaayisan. Abbaan fidaatu qabu mucattii tana ka tuqan mucha. Mee obboleettiin haa dubbattu turaame. Laal miciyoo barbaachisaa taate mucaalleen fennaa rakkoon qabu inshaallah gasti ijoollee teenyaa irratti amma walumaa galatti wanni nuti jechuu barbaannu wallaahi jala taa'itiin boo'e jechuu yeroo san keessatti odoo dhiiraa miti abbaan fedhe dhufe bas seeyii deemtaa micoon onneedhaaf ol seente hoomantii tiketaatuun agartu oliin seeniin kanneen jiruun nama kuma sadii irratti ol baasanii itti qalladanii akka nama bar waan biroo fixee maal jaan seetanii Harargeedhaa mi'ati loqonni kee jaanii bar mee maal abbaa isaatirraa fedha namtichi mee bashoodhaan feemase kun miciyyoon akka tokko tattaateeti tasiitiif garuu waan qomana dho'achiise keessaa harkaan lafa qabe wallaahi shamarran keenya Harargee isiniif jee miknaatum odoo arraan tana miciyyoon san dhiifama gaafatte nuti salphannee beeka waan jennirraa akkan deebinees arkeetiin jira jechuudha bikkitti rabbiin tokkichi onneen tiyya takkasi garaan na gubatee san xiqqishoo na keessa gaqqabbanoite kan gasxii maammee sanirra mucaa san dhiifamni san afaan hin beekne santu na gammachiise garuu waan har'a maammee miciyoo sanirra dalage waan namni namarratti hin daleene jechuudha. Miciyoo salphisee namni haadha qabu namni obboleetii qabu mi'a jara keenya dhageeffadha isiin tuus sirri hin jenne wallaahi akka mataa kiyyaatti mi'uun dubbisu era malee nama bikka daansiitii fi waan baalagee haasoo annama na beekuu na beekaa hilmaa hunkaasoo obboleetiitii jejee
Isii sirrii Rama miti nuti dabeeffatu. daansi dhiira wajji biyyatti taphataa turre osoo anurra haa taphattu. No lubbu akkasi saa namni taphatu ni jira namni waluma keessa jirraa beekidha. Garuu wanni kana gubee rabbi ittiin gaafata akkasin micoon san salphattee wallahi odoo harargee ta'uu baattee hattaa obboleettii isaa taatee hangam takka garaa nama laaleessiti. Warri jala Takkitti na deebisii deebise isiin tun nama guddaadha nama jawwaala fayyadamu maal gastii namaati gooti takka farratti. lubbu tanaa garaan gubee bara tanaa garaan Isuma sannu obboleettii tante san sossobi laa obboleettuma tee san sossobi jaabuusi isin obboleettii teetiiti barbaree hudduuf iyyatti sii raftu naqi habiibti tiyya mana siruutidhaa mootummaa sittin dhiyaatu akkasitti gaafadhu. Argarree bar miidiyaan kun nutti agammaa viidiyoo isii soqaara. Argeetin inumaa akka dhiiratti miira keessa gale maal jettan isin? Wallahi laziim. bar namnichi jala In qabda viidiyoo si share naa godhimee leensaa irra deebi'ee ilaaluuf wallahi ni alaabati. Ati share godha wallahi ni irra deebi'ee ilaaluu nagarre. Kafooroo na godha. Michiyoo akka Share naa godhi dammaa moota. gara nama nyaatee jechuudha. Ilmoo nama Iyyoo dhaggeeffadhu lubbuu garaa si nyaattu dalji isuma tanaa ota badii qabdu kamitiyyi maal gastii namaati gooti. Dammee uusate bichi yoorati badiin dhiibini dhalaan biyya teenyatti ni beekta dammee dhiira fi dhalaan wal keessa yaanii daansi taphatan keessa sargii namaati. Leensaa masara wanni isin ofirraa qabdu kun huccuu miti. Huccuu miti jarrumti kun maqaanu nyaate dhalaan harargeetu maqaanu nyaate takka dheengadda kun ayyaana guddaa dheetetu du'a galgeessochi keessee dhaabbate tunis akkatti gisee dhufte. Dhaabbatte maaltu siin giyaati? no tasanii dhageeffadhu sarrabbii gaafata Intalti maal taate hudduu isiitti forraan argeettu gaafata hudduun isii arsii biraa maal gooti jedhan kun uummata kana xiqqeessuudha sila maamilli keessan balleessitan dooktorleensa. Amma na viidiyoo deemaa laati viidiyoo isii share naa godhaa yoo gartan abbaan mucattii kalee xiqqiti malaalaa naatti deebi'uu seef hin godhanne viidiyoon ni alaabate maal onna akkanatti